Oduu keenyaan boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa paartii adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin ABUT paartii siyaasaa keessaa haquu beekse. Jawaar Mohammadii fi Fayyisaa Leellisaa miidiyaa hawaasaa irratti baay'ee wal falmuu irratti argamu. Dhimma tokko irratti Jawaar Mohammad yoo waan tokko barreesse Fayyisaan immoo faallaa isaa dhaabbachuudhaan duub deebii kennaaf. Ogeessi fayyaa Itoophiyaa keessa jiru tokko immoo yaada Jawaariif kenneen Jawaar Mohammad gaaffii ogeeyyiin fayyaa dhiyeeffatanitti fayyadamuudhaan seektaroota biroollee kakaasuudhaaf yaalaa jira. Kaayyoon keenya mootummaa garagalchuu miti jechuudhaan Jawaar harka isaanii keessaa haa baafatu jechuudhaan gaafate. Dhimma kanas bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Haasawa doktora kanaallee afaanuma isaarraan isin dhaggeeffachiisa. Mata duree oduu keenya kan biraatiin Biil Geets sooressa ta'ee du'e jedhamuun barbaadu jechuudhaan qabeenya isaa parsantii 99 kennuuf akka murteesse beekse. Kanas bal'ina isaa dhageessuu daawwattoota keenya. Oduu biraatiin ammoo Harargee lixaa aanaa shanan dhuggootti balaa tiraafikaa dhaqqabeen namoonni 11 lubbuun darbuun beekame. Egaa daawwattoota keenya oduu keenya irraa keessatti dhimmoota nama isiniif kaasee fi kan biroo bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Chaanaalii keenya irratti oduu biyya keessaa fi kan alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaadhaan waan argattaniif chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafachaa gara bal'ina oduuttan darba. Oduu jalqabaatiin Jawaar Mohammadii fi Fayyisaa Leellisaa miidiyaa hawaasaa irratti baay'ee wal falmuu irratti argamu. Dhimma tokko irratti Jawaar Mohammad yeroo waa barreessu Fayyisaanis faallaa isaatiin barreesseet Jawaariin falmuu irratti argama. Tibbanas gaaffii ogeeyyiin fayyaa daballii miindaa fi faayidaalee adda addaa isaaniif eegamuuf gaafachaa jiraniin Jawaar Mohammad ergaalee karaalee keessaa isaaf dhufanii fi suuraalee fi viidiyoo ogeeyyonni fayyaa yeroo hiriira nagaa ba'anitti argisiisu miidiyaalee hawaasaa isaa irratti obbo Jawaar Mohammad qoodaatii jira. Fayyisaan immoo faallaa kana Jawaariin maqaa arrabsoo maskaramuu jedhamu baasuudhaan Jawaariin falmuu irratti argama. Fayyisaanis viidiyoo ogeessa fayyaa tokko fuula feesbuukii isaa irratti akka qoodeen ogeessi fayyaa kunis ani tarkaanfii hojii dhaabuutti namanuu jedha. Jireenya ogeessota fayyaa fi jireenya raayyaa ittisa biyyaa wal bira qabne yoo ilaalle jireenyi keenya qananiidha jedheen amana jechuudhaan ogeessi fayyaa kun dubbata. Itti dabaluunis ogeessi kun gaaffiin ogeeyyiin fayyaa gaaffii bu'uuraatii gaaffii siyaasaa miti jedha. Jawaar Mohammad gaaffii ogeessota fayyaarraa harkasaa kaasuutii qaba. Gaaffii keenyatti fayyadamuudhaan warra kaan kakaasuuf yaalaa jira jechuudhaanis Jawaar Mohammad gaaffii ogeeyyii fayyaarraa harkasaa kakaasu gaafate. Itti dabaluunis ogeessi fayyaa kun Jawaar gaaffii keenyatti fayyadamuudhaan seektaroota biraa kakaasuuf yaalaatii jirta. Kaayyoon keenya mootummaa garagalchuu miti jechuudhaan Jawaar dhimma kana keessaa harkasaa akka baafatu cimseetu gaafate. Oduuttaanuun Itoophiyaan labsii dhugaatii aalkoolii miidiyaa hawaasummaa irratti akka hin tamsaasne dhorku qopheessite. Abbaan taayitaa nyaataa fi qorichaalee Itoophiyaa seera oomisha aalkoolii miidiyaa hawaasummaa irratti beeksisuu walakkaan dhorkuu danda'u qopheessee hojiirra akka jiru ibseera. Itoophiyaan waggoota dura oomisha aalkoolii miidiyaa akka televezyiinii fi raadiyootti beeksisuu seeraan dhorkuu ishee ni beekama. Dhaabbileen oomisha aalkoolii yeroo ammaatti maloota adda addaa fayyadamuudhaan oomisha isaanii beeksisaa jiraachuu fi hawaasa bal'aa bira gahaa akka jiranis ni beekama. Kanneen keessaa baay'inaan miidiyaa hawaasaa fi teekinooloojiiwwan hedduu fayyadamaatiis jiru. Beeksisa aalkoolii gama miidiyaa hawaasaa irratti bal'achaa dhufe kana daangessuuf seerri qoratamee adeemsarra akka jirus ibsameera. Itoophiyaan waggaa 5 dura dhugaatii aalkoolii biroodkaastii irratti akka hin beeksifamne dhorkuun ishees ni yaadatama. Odeeffannoo kanaaf Tigbaa Itoophiyaa wabeeffanne. Oduuttaanuun boordiin filannoo eeyyama paartii adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF guutummaan guutuutti guyyaa irraa haquusaa beekse. Baatiiwwan 3 boordiin filannoo biyyoolessaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin ABUTiif kennees guyyaa irraa xumurame. Boordiin filannoo biyyoolessaa bifa adda ta'een adda bilisummaa uummata Tigraay kan galmeesse ta'us adda bilisummaa uummata Tigraay bifa addaatiin galmaa'ee baatii 6 keessatti yaa'ii waliigalaa hojimata boordichaa hordofee akka ta'u kenneefiitu ture. Haa ta'u malee gariin adda bilisummaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu garuu ABUT akka haaraatti hin galmaa'u beekamtii duraan qabutti deebi'uu qaba jechuudhaan yaa'ii dhuunfaasaa waammate. Boordiin filannoo immoo yaa'ii gareen Dabratsiyoon waame adeemsa boordichaa kan eeggate miti jechuudhaan fudhatama dhabsiiseetu ture. Dabalataanis boordichi adda bilisummaa uummata Tigraay ABUT ji'a keessatti yaa'ii waliigalaa haaraa akka waamu isa akeekkachiiseetu ture. ABUT garuu carrichatti fayyadamuu dhabuu isaarraan kan ka'e yeroon ji'a isaaf kennames ni xumurame. ABUT irratti dhorkaa yeroo kaa'ee baatii 3 keessatti yaa'ii akka waamu yoo ta'u baate garuu ABUT bifa addaatiin irra deebiin galmeessee ture deebisee akka qullee boordiin filannoo isa akeekkachiisee ture. Baatiin 3 boordiin filannoo adda bilisummaa uummata Tigraayiif kennes guyyaa irraa xumuramuu isaarraan kan ka'e boordiin filannoo ibsa baaseen paartii TPLF yookiin adda bilisummaa uummata Tigraay guutummaan guutuutti paartii Itoophiyaa keessaa haquusaa beekse. Kanaan duras gareen adda
bilisummaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu garuu mootummaan waliigaltee Piriitooriyaa hin haqiin malee boordiin filannoo nu haqes dhiises dhiibbaa wayituu nurratti hin qabaatu jechuudhaan dhaadachaatii ture. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad immoo gama isaatiin waan boordiin filannoo jedhu hin fudhannu jennaan wal waraansatti deebina jechuudhaan abutiin akeekkachiisaniiru. Pireezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay duraanii kan turan obbo Geetaachoo Raddaa immoo gareen Dabratsiyoon fa'aa Eertiraa fi Faannoo waliin gamtaan socho'aa jiru jechuudhaanis isaan qeeqaatii ture. Oduudhuma kanaan wal qabatuun haga buqqaatonni miliyoona 1 deebi'anitti waraana biraan barbaannuu jedhan obbo Geetaachoo Raddaa. Obbo Geetaachoo Raddaa dubbii kanas kan dubbatan gaaffii fi deebii televezyiinii Faanaa waliin taasisan irrattidha. Badii darbeef osoo dhiifama uummataan gaafatiin dantaa Tigraay tiksuun matumaayyuu hin danda'amuu jedhan. Qeerroon Tigraay akkuma kanaan dura seenaa gootummaa sobaa odeessuudhaan miidhamaa biraa akka hin taaneef waan danda'u hunda ni goonaa jedhan. Warri yeroo kanatti jeequmsa barbaadan namoota dantaa ofii barbaadanii fi itti gaafatamummaa jalaa ba'uu barbaadan ta'us obbo Geetaachoo Raddaa himanii turtii isaanii keessatti uummanni Tigraay akkuma lammiilee Itoophiyaa kamiyyuu walabummaa isaa gonfachuu fi haala nageenya qabu keessa jiraachuu akka barbaadus ibsanii oduuttaanuun Biil Geets sooressa ta'ee du'e jedhamuun barbaadu jechuudhaan qabeenya isaa keessaa parsantii 99 kennuuf akka jiru beekse. Hundeessaan Maayikiroosooftii Biil Geets waggoota 20 dhufan keessatti qabeenya isaa keessaa dhibbentaa 99 kennuu akka barbaadu ibse. Biil Geets arjooma kana karaa faawundeeshinii isaa akka raawwatu kan hime yoo ta'u, faawundeeshiniin kun bara 2045tti guutummaan guutuutti hojii dhaabuudhaan ni cufamaa jedhan. Yeroon ani du'e namoonni waa'ee koo waan baay'ee jechuudhaaf deemu inni sooressa ta'ee du'e akkanaan jedhan garuu matumaayyuu hin barbaadu jechuudhaan Biil Geets dubbate. Maanguddoon umurii waggaa 69 Biil Geets faawundeeshinii isaa addunyaa irratti maqaa guddaa qabu hagammaatti hojiiwwan fayyaa fi piroojeektoota misoomaa kan deeggaruuf doolaara biliyoona 100 kennuus himeera. Waggoota 20 dhufan keessatti akkaataa gabaa fi qaala'insa jireenyaa ilaalcha keessa galchuudhaan doolaara biliyoona 200 kennuuf karoora qabaachuus ibseera. Biil Geets yaada qabeenya kennuu kanarratti barreeffama maxxanseen ergaa barreeffamaa bara 1889 dureessi beekamaan addunyaa Andiraaw Kaarnigee maxxanse wabeeffachuudhaan barreeffamni mata duree Gospel of Wealth jedhamuun barreeffame sun dureeyyonni addunyaa qabeenya isaanii hawaasatti deebisuuf dirqama qabu yaada jedhu cimseetu dhiyeesse. Biil Geets gama isaatiin barreeffama Andiraaw Kaarnigee keessaa namni sooressa beekamaa ta'e osoo hin kenniin du'e ni salphate kan jedhu wabeeffatanii karoorri Biil Geets qabeenya isaa kennuu ilaalchisuun dhiyeesse kun arjooma kanaan dura taasisaa turan daran kan guddisudha. Duraan innii fi haati warraasaa duraanii karoorri isaanii faawundeeshiniin isaanii erga isaan du'anillee waggoota kurnan hedduuf akka itti fufudha ture. Harargee lixaa aanaa Shanan Dhuggootti balaa tiraafikaa dhaqqabeen lubbuun namoota 11 darbuun himame. Shanan Dhuggootti balaa tiraafikaa mudateen lubbuun namoota 11 darbuu fi namoota 28 irratti immoo miidhaa cimaan qaqqabuusaa poolisiin aanichaa beekse. Konkolaataan balaan kun irratti dhaqqabe Isuzu jedhamu magaalaa aanichaa Waldiyaarraa seeraan ala meeshaa gubbaatti namoota 42 fe'ee osoo gara aanaa Masalaatti imalaa jiruutii garagalee. Konkolaataan kun ganda Abbaa Amaan jedhamu keessatti halkan sa'aatii 2 walakkaatti daandii irraa maquun hallayyaa meetira 50 aga 70 gadi fagaatu keessatti kufuutiin argame. Battalumattis namoonni 11 yoo du'an namoota 42 immoo miidhaan qaamaa cimaan yoo irra ga'u namoota 3 immoo miidhaan qaamaan salphaan mudachuunis ibsame. Fayyaa mormii hojii dhaabuu gaggeessuuf yaalan doorsisni isaan mudachuu himan. Ogeeyyii fayyaa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti argaman kaleessa kibxata caamsaa 13 bara 2025 mormii hojii dhaabuu gartokkee gochuuf yeroo yaalanitti aanga'ootarraa doorsisni isaan mudachuu beeksisan. Ogeessonni fayyaa kaffaltii madaalawaa faayidaa fi haala hojii fooyya'aa gaafachuun miidiyaa hawaasaa irratti duula qindaawaa erga eegalaniiti ji'a tokko darbeera. Mootummaanis ji'a tokko keessatti gaaffilee isaanii yoo hin deebisin hojii akka dhaaban akeekkachiisaniitu turanii. Ogeessi fayyaa hospitaala riiferaalaa yuunivarsiitii Madda Walaabuu Gobbaatti hojjetu tokko ogeessonni fayyaa hojii dhaabuuf yaalan aanga'ootarraa dhiibbaan isaan mudachuu himuudhaan doorsisni nu mudachaa jira kan jedhe ogeessi kun hospitaalichi ganamaa kaasee qondaaltota mootummaan kan guutame ta'us ibseera. Ogeessi fayyaa kan biraan naannoo Amaaraa godina Kibba Walloo magaalaa Akaastaa hospitaala waliigalaa Akaastaa keessaa hojjetu immoo mormiin hojii dhaabuu gartokkeen akka godhamu waan labsameef dooktarri kutaa emerjensii keessatti ramadame yeroo gabaabaaf qaamolee nageenyaatiin hidhamee gadhiifamuus himeera. Egaa daawwattoota keenya oduu gabaabduu arraabsaniif qindeessa kana gammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda oduu biraan aga walitti deebinutti nagaan turaa.